Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni miidiyaa kiyya akkam jirtu baga jiraattan isin jecha. Arraan kana gammachuu baay'een qaba alhamdulillah. Miidiyaa irratti silas waan gammachuuti sinuma himanii waan gaddaa isin himanii miidiyaa waan qataan jiru. Miidiyaan akka dur namni maatiitti waa himu maatiiyyuu hundatti dur waan himu ture. Yookaan jaartiitti himaa jaartiin jaarsatti himti yookaan ilmoon abbaa fi haadha qofatti waa himu nama hundatti himamu wallaattuun himamu ture. Har'a garuu miidiyaa irratti wanni himamne hin jiru garuu miidiyaa irratti wanni nuyi himnu kuni wanni dogongoraas jira wanni dogongoraan ta'anis hin jira. Wanni yoo himte namni irraa baay'ee fayyadama yookaan nama gammachiisa jettee yaaddu himuun rakkoon qabu. Waan immoo yoo himte si miidhuu fi akkasuma namaaf illee nama hin fayyadne himuun bu'aan qabu. Garuu wanni na gammachiise waan baay'ee miti. Har'a akkuma ganama subii ka'etanii nama jaalladhu waan naasa'ee yaada tokko nan kenneef irraan fudhadhee ittan gammadee egasii immoo namuma saayiba yookaan nama walitti dhiyaannu xiqqoo waliin haasofnee yaada tokko wal jijjiirree sana booda gammachuutu natti dhagahame maaliifi nama tokko gaafa irraa waan tokko fudhattee ufifisillee yaada tokko qooddee jettu yaada biraatu dabalata sii dhufaa ta'a sammuun kan kee kun yaada yoo waa yaade qaayidaan sammuu keetti kun yaada biraa uumaa yaada deema akkasuma sammuu kee kana yoo waa fudhachiifte bal'ataa fudhataa deema sigalee yoo gammaddes immoo gammachuun dabalamaa deema har'a gammachuun akka waan nan barbaade hunda argadhee fi gammachuu malee si jigaddan agarree wayittan gammadaa jira kanaafi wanti isin jechuu barbaade maayifan kana isinitti mee gammachuu qofa isinitti moo osoo hin taane waan nama gammachiisu tokko irraa mata irraa tokko barbaade ganama subii yeroo hirribaa kaatan nama ergaa gaarii isinii dabarsu nama jecha bareedaa irraa dhageessu nama si gammachiisu nama gorsa sii kennu nama sillee jecha kan keellee fudhatu wajjin aasee yeroo hirribaa kaate keessumattuu yeroo ammaa kana namni hin beektanii baay'inaan namni yeroo hirribaa ka'ee bisilkuma gadi fudhatee namuma argee fi tikistii miisajii waan argee ilaala jechuudha wanni akkasii sun gaarii miti dirqama ganama nama jaallattu yookaan nama jecha gaarii sitti himu ofifillee waa himnaan sirraa fudhatu faana yoo haasofte baay'ee gaarii ta'a. Barii kanatu ganama wanni tole ganama tole ilaa galgalaa tolaa oola jechuudha. Kana jechuun ganama yoo waan gaarii tokko dhageesse guyyaa guutuu gurri kee wama gaarii dhagaateessi yaadaan illee wama gaarii yaadaa oolta jechuudha. Ni beekna ganamni baay'ee nama yeroo ammaa kana ganama yeroo hirribaa ka'e ol fuudhee warruma warri faantu januu injiraami. Ka'ee waanuma irraa hafte san laalaa wanni sun yoo waan badaa dubbataa turan yookaan wanni badaan itti ergame yookaan wanni badaa itti himame waanuma sana irratti qalbiin sararraa oolti sammuun isaa gammachuun argattu waan sana argachuu irraati jechuudha waan badaa yoo taate mushkilaadha waan gaarii yoo taate ammootu gaarii irratti jabaata akkasuma waan nama gammachiisu yoo dhagaye wama gammachuutti itti dhufaa ta'a jechuudha kanaaf ganama yeroo kaatan nama yaada gaarii qabu faana haasa'a nama waan gaarii isinitti mutti dawwala namni garii nama ganama yeroo kaate bara akkasii rakkoo jiru waan tokko rakkoo irraa kaasee sitti mee guyyaa guutuu ati wama rakkoo yaadaa oolta sammuun kee kun dhiphataa oolti rahaan godhattu jechuudha kanaaf yoo ammoo ganamaan kaatee waan maamilee sitti tolu waanuma si gammachiisu yoo dhageesse guyyaa guutuu gammadaa oolta gammachuu qabda jechuudha dhugaa dubbachuuf kanarra wallaa baay'ee tokkoon gammadee waan kana lamuutti fayyadama lamuu ganama yeroo ka'e yookaan fira koo yookaan nama yaada gaarii qabu faana haasaa daqiiqaa muraasaaf jedhee ofirra murteesse kanaaf isinillee waan kanatti fayyadama yeroo ganama kaatan nama gaarii faana haasaa ofifillee waan gaarii haasaa waan gaarii yaada waan gaarii yoo yaadda waan gaarii yaadaa ooltan waan gaarii namni yoo isinii hime wama gaarii sanatu isinitti dhufaa namni waan gaarii isinii himu qofa argaa ooltan miidiyaallee yoo fakkeenya fudhattan ganama waan gaarii tokko yoo hordofuu jammarte ilaa galgalaa wama gaarii hordofaa oolta wama gaarii argaa oolta kanaaf ganama keenya haa tolfannu isin jedhaa guyyaa gaarii yeroo gaarii. Nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraamritiin waa hunda taasisu. Rakkoo muumintoota kan jaayachisu nama diine kanaaf fidaa of taasisu rabbiin nu taasisu jannatatti yaale ala kitaabillahi sunnatu rasuuli.